Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala keenya jalatti argamtan hundi keessanuu nagaan keenya bakka jirtanittis nagaa qabu isiniin jechuu jaalannaa bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii egaa kaa har'a waa tokko waan haarawaa haga har'aa dubbannee hin beekne tokko qabannee kara keessan dhufnee too jirraa mee malkaamuun nagaa isiniin jedhee kara yaada keenyatti deemna karuma saatan isin dabarsa. Ishee akkam jirtuch kabajamtoota fi chaayinaala keenya bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha egaa kaarraa oduu haaraa wayii qabannee jirra. Ishee fan dabarsaa jecha nagaa isin qabannee tanaaf. Xumurte? Egaa kaa innis maaliin hoggaattan garuu viidiyoo kan laayik sheer gochuu hin dagatina warroonni chaayinaala keenya faaraa watatan immoo sabskraayibii godhuun maatii keenya ta'anii. Warroonni bilbila keenya koomentii jalatti ammas gaafachaa jirtan ni jirtu. Odoo kara yaadatti hin darbin bilbilli keenya duwwaa 945826745dhaan immoodhaan karaa waatsaapiitiin ergaa nuuf teessisuu dandeessuun isin jechuu jaaladha. Yaada haarawas wanti qabdan hunduyyuu hoggaa jiraatte isin keessummeessina. Egaa akka har'a inni sunis maalinni galateeffannaadha jechuudha qabannee kara keessan kan dhufne namni waan xiqqaa hin galateeffanne guddaatti hin darbu jedha. Isa dhugaa jechuun oolmaa guddaa nurraa qabdan walumaa galatti galatoomaa deebisii waa'ee sabskraayibii keenyatti wal qabatee namni ta'e wayii sapiraayizii illee nu godhee waa'ee isaatiin wal qabatee galateeffachuuf dhufnee as keessatti har'a gammachuu keenya yaada isin nuuf qabdan ilaalcha isin nuuf qabdan qabannee kara keessan dhufne mee achi kanarratti oduun isa keessa seenee tokko tokkoon hin galateeffatin. Mee ijoollee keenya tagama akka gammadde mee ibsiifate yaaduma isaanii qabdu. Ani kootti baay'eetti gammadeen jira maaliif ani egaa dura irra hin jiru jechuun haaraadha kan chaayinaalii kanaaf reefuma jammaraa jechaadha ayyaan tufan. Garuu ana Koy as keessatti gaafii qabdaa. Ani ergan galee hoggaadha. Maaliif naan mormaa turtee maaliif hin hojjetin asirratti anillee san qabadheetoo jira. Mormii miti. Kadhachuun kadhaa miti anuma ta'ee kan kara chaayinaalii fide malee dhugaa dubbachuuf waa'ee akkanaa kana hin fedhu sii hojimoo fi ari'a malee jechuudha. Ijoolleen baay'een illee na gaafachaa turtan. Maaf kophaa hojjettaa abbaan manaa keenya jiru abbaa naannaa oyeessaa waan akkasii jechaa turtanii hoggaa tokkottan maaliin akka namansiisee isa karana fide gaafa tokko dhoksaatti isinitti waama isa fuulduratti. Dubartii cimtuun jedha. Dubartii cimtuun maal jedha? Maalidhaayyuu? Sagalee waaqayyoo keessa hin jiran. Sumatu kaase kan. Nama kara yaada keetti deebisu. Egaa kan baay'eetti gammadeen jira. Barbachuudhaaf baay'ee natti tolee jira jechuudha. Innaa sapiraayizii namni godhee jira miti reengatti. Isarrattis illee baay'een gammadee jira. Egaa kan namni baay'ee kan nu jajjabeessaa jiru waa'ee nu bukkee dhaabbachaa jiru. Chaayinaaliin keenya akka guddachuuf baay'ee warreen bukkee dhaabbattan baay'ee galatoomaa jenna baay'ee hunduma keessan isiniin jenna kan hundumadha. Nama lamatoo hin ta'e walumaa galatti guutuu addunyaarra waan isaan baay'ee nu jajjabeessaa jirtu baay'ee isinitti tolee jira natti fakkaata garuu miti namatti tolee miti namni nama jajjabeessu tokkoffaa hawwii guddina nu qabanidha jechuudha. Tariitii wanti itti gammadu wanti nu hojjennu hunda gammachuu qofallee osoo hin ta'e bakka guddachuu qaban. Nama ta'uu qaban kan jedhan irraa kan ka'e tattaaffii kanarraa jalqabarraa yoo dubbadhe dhugaa dubbachuu fi ani haga kanan gaa jedheetii miti jechuudha. Biyya Arabaa keessatti hanbaneen beekta sittimeen ture jechuudha. Ani dhoksaatti waan tokko waan dalage tokko hin qabu jechuudha achuu taa'ee tokko. Garuu maalinni haamlee ijoollee keenyatti jechuudha kan kanaan nagahee dhugaa jechuun warri chaayinaala gurguddaa qaban kan akka moo'ee 24 baay'ee shamara keenya jajjabeessaa kan ture keessaa nama tokkodha. Shamarri keenya ammaa dubbatameen waa'een isaanii biyyoota adda addaa keessa kan jirani. Haamlee keessantu asiin nu ga'e haamleen keessan asiin naga'uun immoo abbaa manaa koos kara miidiyaa kan fidu na taasisee isa darbine immoo ani guyyuma gaafa tokkotu sabskraayibiin keenya egaa yeroo jalqabaa sabskraayibii 1000 guuttannee monitaayizii ta'uuf gatiin nu kaffalle ijoollee baay'een ni beektu jechuudha. Warroonni wajjin hojjenne asuma miidiyaa kanarra jiran waan ta'eef warroonni gana biyya Arabaa jiran keessattuu wajjin kan eegalle ni jiru. Viidiyoo kana hoggaa dhaggeeffatan ragaa ba'uu danda'a. 1000 guutuuf gatiin nu kaffalle bannee yeroo sanitti hoggaatti wanni monitaayizii ta'uu hoggaa baatan sa'aatiin namaan deemu waan akkasii fa'aa dubbatanii
Subscribe kuma tokko guutu baay'ee rakkachaa turreeti jechuudha kan kuma tokko guuttanne achi immoo ammarra dhaabbatee dhugaa dubbachuuf ani yaadneyyuu subscribe keenya baay'ee chaanaali keenya baay'ee guddinaan saffisaan deemaa jira. Kanumaaf isin galateeffachuuf subscribe kuma 5 sababeeffannee surprise super chat obboleettiin tokko nu bitte irratti galateeffannaa obboleettiin kun illee tarii viidiyoo kan ilaaltee deen abdii qaba. Ani baay'ee gammadee jira. Maaliif hiriyoota ishees shirshir waan gootu egaa kun maayilaa isitti fakkaate amma isheen nuti jettee nuti jajjabeessuu akkati akka nuti guddannuuf yaaddeetu. Hiriyoon ishee immoo jalatti ilaalanii akkasuma jajjabeessuu jechaadha. Kana yaadni ishee baay'ee natti tolee jira. Namni koo kana namaa biteeffatu hin ta'e jabaadhu si bukkee jirra. Jabaadhu jechuudha. Itti tolee jira jechaadha. Kanaafuu baay'ee itti gammadeen jira anirree. Egaa kan galatoomii bakka jirtutti siin jenna. Egaa ani maqaan isheen arge malee hin beeku. Anillee hin beeku. Asumaan waan an dubbachuu qabu keessaa jechuudha obboleettiin tokko afaan Oromoo illee sirriitti hin dubbattu. Finfinneetti dhalattee Finfinneetti guddattee garuu Oromoodha ishiini. Iddoo guddinaa irraa kan ka'e afaan Oromoo baay'ee ishii rakkisa. Daariiktii naa bilbilaa na dubbisti. Jabaadhu si cinaa jirraa nan dhaggeeffadha waan akkanaatti irratti immoo nu hojjedhu nuti warri biyya ormaa jirru waan haarawaa biyya keessa jiru arguu barbaanna jettee yeroo baay'ee yaada adda addaa naa kennite jechuudha. Daariiktii Ameerikaa irraa bilbilte isa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhugaa baay'een galateeffadhaanii. Haga kanan gaa jedheetoo yaanne haga kanan guddadha illee yaanne haga kanan chaayinaala kanarratti illee deemadhee yaanne isa dhugaa jechuudha. Fedha waaqayyooti fi jaalaluma isin nuuf qabdan irraa kan ka'e jechuudha. Kanarra geenye dhugaa dubbachuuf keessa keenya isin galateeffannaa keessa keenya isin jaalannaa. Maaliif namni tokko waa'een baasu kophaa miti ree? Kanamni tokko hin danda'amu waa'een baasu kophaa waan ta'eef jajjabina keessan haamlee keessan nu cinaa dhaabbachuu keessantuyyuu kana hundaa nu adeemsisee guyyaa guyyaanis waan haarawaa akka qabannee dhufnu taasise borummoo kana caalaa wantoonni ganaa hin tuqamin hin jiru wantoonni ganaa hin hojjetamin ni jiru fedha waaqayyoo ta'e ganaa hin hojjenna jennee yaadna. Kanadha. Naaka amma maalire? Maalire? Yaada utuma dubbannu kana qoosaan hin dhibdu. Ani gara giddu kolfi na bana qaban. Egaa komentii keessan dubbiseen ture. Komentii maal jedha maaliif ayyaantuun maaf yommuu sun gochuu jettu akka jalaa jettee naan jettani. Egaa ani ambiraan ani nan jaalladha baay'ee garuu xinnoo viidiyoo irra waan jirruuf xinnoo qaanii kana qaba malee ana baay'ee jaalladha maaliif haala manaa kooti. Egaa baay'ee cimtuudha ayyaantuun handasni jettu waan hundumaa keessaa. Baay'ee nama hojii fi tattaafatudha. Nama hojii ishee bakka haala jireenya ishee jijjiiruuf nama taa'u miti yookaanis immoo nama rafuu miti baay'ee dasni jetti. Anaanuu isheetu na jajjabeessa baay'ee. Maaliif baay'ee na cimtuudha dhugaa baay'ee hojjetti. Hojii irratti eenyu amma ishee ga'uu hin jiru dhugaa. Kanaafuu baay'ee gobaziidha. Jedhaa baay'ee gobaziidha bakka. Baay'ee hojjetti dhugaa. Nama taa'ee kana godi nama jedhu miti waan hundumaa ofii ishee qixeessiti. Egaa kaayyoon ofii moko yaadee kan kun haa ta'u yoo malee waan hundumaa ofii ishee yaaddee hojjetti mana keessaa hojii alaarree bakka waan hundumaa tokko ofii ishee bakka akka dhiiraatti jechaadha dhiira caaltee jechuun hin jedhin danda'amu. Kanaaf baay'ee dasna jettee annan jaalladha malee waan biraa miti garuu nama fuulduratti jiramti viidiyoo irra jirra. Kanaaf qaanii malee waan biraa miti malee annan jaalladha kun bakka kanuu barbaadde miti. Kun kok allaaliidha. Kanaaf baay'ee dasna jedhee jira nuuf galatooma baay'ee sin jaallannaa. Egaa viidiyoon keenya immoo biyya arabaa bichaa keessa otoo hin ta'e Ameerikaas, Kaanaadaas, Awurooppaas deemaa jira baay'ee. Achirraa nu daawwatan jabaadha. Baay'ee dasnama jettu yaadni keessan baay'ee dasnu jedhee jira. Inni kaanii kunoo nu bitaa jira miti doolaara nu bitaa jiru dhugaa waaqumti sana eebbisu malee baay'ee nu bukkee dhaabbachaa jiru. Nah, waka fagalatu China ni ke nu gudate jira duga bayi overi demera kana mo kan gode waka da sinke sante chukoti na kanafu nu galato ma ebbe fama commenti share nu goda share nu goda baka hanu baka akarachite
Share share nuwara. Waan sin hojjan irratti immoo nu barreessa rakkoon tokko hin jiru. Sin bukkee dhaabbannaa. Nu erga dhabaqa rakkoon tokko hin jiru. Bakka sin ergamna. Waan sin jettani waan sin ergamuu barbaannu. Nama sin dubbisuu ni dandeenya. Kana barbaadanii jechaadha. Maaliif biyya keessa jirra waan ta'eef biyya kana keessatti immoo amma nuti kan jiraachaa jiru Adaamaadha. Adaamaa fi Addis Ababaan baay'ee nutti dhiyaata. Bakka achitti illee sin ergamni waa tokko sin bituu dandeenya. Firoota keessanitti kennaa waa tokko sin kennuu ni dandeenya. Rakkoon tokko hin jiru. Cina keessa hin jira nutis. Akkuma sin cina keessa hin jirtan nutis cina keessa hin jirra. Kanaaf baay'ee nutti tolee jira nu galatuma eebbifamaa. Sinin jenna bakka jirtanitti kan nagaan Waaqayyoo siniif haa ta'u. Jabaadhaan jajjabeessaa. Sinin jenna galatoomaa. Egaa viidiyoon keenya yoo xinnoo sirra ture dhiifama. Egaa ani xumureera karaa kun. Xumurree jirra nagaan nutaa aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti isin jaalannaa isin kabajna.